Bara 2020 keessa namoota dhiibbaa uumuun babbeekamoo ta'an kanneen addunyaan kun dhabde keessa artisti Hacaaluu Hundeessaa nama tokko jechuun BBC'n gabaasa addaa keessatti hammachiisuun barreesse. BBC'n gabaasa addaa taateewwan gurguddoo bara 2020 addunyaan keessummeessite keessa namoota babbeekamoo Afrikaan dhabdee ilaalchisuun gabaasa dheeraa barreesseeti jira. Namoota babbeekamoo Afrikaa keessatti dhiibbaa guddaa uumuu danda'an kanneen addunyaa kanarraa du'an dabran kanneenis taphattoota kubbaa miilaa, saayintistootaa fi ogeessota muuziqaa, namoota daldala keessatti hirmaatan, ogeessota fayyaa, namoota siyaasaa, rogeeyyii fi artistoota keessatti kanneen ardii Afrikaa keessatti hedduu jaalatamuudha qaban duraa duubaan BBC yaadateeti jira. Toora namoota babbeekamoo kana keessatti artistii jaalatamaa fi dhageettii guddaa qabu Hacaaluu Hundeessaa ji'a jaan kaleessaa magaalaa Finfinnee keessatti qaama hanga ammaatti qabatamatti hin beekaminiin kan ajjeefame. Namoota babbeekamoo ardii Afrikaa bara 2020 keessa dhabde jechuudhaan gabaasicha keessatti kan barreeffame yoo ta'u, addatti ammoo sababa ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaatiin dhiibbaan guddaan ardii keessatti uumamuusaa gabaasichi ni eera. Sababa ajjeefamuu artistii jaalatamaa kanaatiin biyyattii keessatti mufannaa fi hokkara uumame faana dha'u lubbuun namoota 160 ol ta'an dabreeti jira. Kana qofaas osoo hin taane ajjeechaa suukanneessaa artistii Oromoo qaalii kanaan booda rogeeyyoonni siyaasaa Oromoo jajjaboo dabalatee hooggantoota paartii siyaasaa Oromoolee yeroo san kan hidhaman yoo ta'u, hanga gabaasni kun ba'uttis mana hidhaa kana keessa kan jiranidha. Gama mootummaatiin dhimma ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaa wal qabatee hanga ammaatti qorannoo qabatamaa ibsamuu baatus tibba dura inni ajjeefame shaneetu ajjeese, dabre ammoo TPLFtu ajjeese. Akkasumas amma maqaa namoota dhuunfaa eenyummaan isaanii beekamaa hin taane waamuudhaan yakka ajjeechaa kanatti namoonni hirmaatan to'atamuu miidiyaalee mootummaa fi akkasuma qondaaltonni biyyattii ibsaa turaniiru. Ta'us garuu hanga ammaatti dhimmicha ilaalchisu wanti qabatamatti ibsamu murtii yakkamtoota kanarratti dabarfame.